shirri gaafa OBO'n jalqabu akka inni nu tubamneef jalqabame hanga ganna sadii kaleessatiif hanga har'aatitti nu bulteene ABO balleessuuf kaayyoo isaa balleessuudhaaf deemamaa ture jechuudha. Ganna sadiin dukkana keessa turre. Jaallan qaqqaalii ilmaan teessan dirreen tun hoorte dirree san keessaa ba'an Oromiyaa mara keessatti qabsoo hadhooftu gaggeessan. Dhugaatti rasaasa fixatanii waan diinaan hadhan dhaban. Beela'anii waan nyaatan dhaban. Madaanii lafeen madaan isaanii irraa mufte. San cufuuf danda'aniif diinatti dhokaasanii diinarraa qawwee fuudhanii rasaasa qawwee diinarraa fuudhan sanii dhokaasanii haala yeroo san keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa gargaarsa homaatuun qabdu waraanni kun bultii 15 keessatti balleessina jedha san murannoof kutannoo waan anan duratti kaase sanarraa kan ka'ee dhufee armaan bahetu sanaan duratti boru dinneefaan duratti hogganoonni dhaabaa namni 19 Oromoo fi Oromoo Islaamaa fi Kiristaanaan Somaaleen gargar baasaa jetteen Islaamaa fi Kiristaanaan gargar hin baanu dhumannus waliin dhumannaa jedhanii Islaamtittiin odoo gargar hin baasin tokkummaa isaaniitiin wareegama san baasanii Oromoo akkanaatti tokkummaa Oromoodhaa dhiigaan dhalchani. Eega sanaas kumaatanni du'e osoo irraan dhaabbatin osoo irraan citin ganna hagas guutuu walirraa odoo itti fufaa deemeet osoo diinni keessaan alaan itti falmuu eeyyen dirreen tun ragaadha. Marroo sadii bakka kanatti keessaan ABO diiguudhaaf jaallan dirree akkasii kan keessatti caa tokko jala qubatu kan foddaa tokko keessaa bishaan waliin dhugaa turte shirri keessaa gaditti dhufee jaallan sana wal haasisaa ture. Uummanni kun ni beekaa jechuudha. Eeyyen garuu seenarraa barate ijoolleen irraa. Murannoo akkanaa kana fuute ijoolleen har'a bakka kanatti waltajjii agas bareedaa kana nu uumanii fi wareegaman amma duratti isiniin jedhe kan cufa keessa dabarte. Rasaasa dhabdulleen taan duutee qawwee irraa nyaaphaa jettee rasaasa keessaa fuutee kaampii haatee kaampii keessaa baasaa turteen akkanaan bakka kana geenye har'a immoo eessa jirra? Eeyyen isa san keessa dabarree har'a biyya abbaa keenyaa dhuunfachuudhaaf falmaa hadhooftu godhaa jirra. Lafa Oromiyaa hedduu isaa dhuunfannee jira. Kibba Oromiyaatitti Gujii lixaa baadiyyaatti fi magaalaan aanaalee cufti harka waraana bilisummaa Oromootitti dhufanii magaalaan godinaa Bulee Horaa ammaa qaba keessa jirti. Isin qabdan. Eeyyen magaalaa guddittiin Somaaleedhaan walitti fiddu Nageellee Booranaa. Magaalota baadiyyoota keessaa diina haxooftee baaftee ijoolleen rasaasa irraa fudhattee ittiin dhokaasee kaampii fi dhahaa turtetu Nageellee bitaan mirgaan baaftee keessa. Akkasumas Wallagga lixaa, Wallagga bahaa, Wallagga magaalaa shaampuu sadarkaatti namni walitti jechuudha jechuudha. Giddu galeessa Oromiyaa handhuura Finfinnee warra Fiiftii keessa ciisan jalatti kiiloomeetira 90 haga 100tti Oromoon ijoolleen ta'e dirree sanarraa kaatee achitti dheete lafa san ijaarte marsiteeni keessaa baaftee ciisaa jirtiin. Akkasumas Walloo Harargee Arsii Baalee Iluu Abbaa Booraa Jimmaa cufaayyuu waraana bilisummaa Oromoodhaa haa xiqqaatu sadarkaa tokkotti hin ga'ee jira jechuudha. Egaa har'a yeroo bakka kana geessanitti waan qabsoo ummati naannoo kanaa yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa chaartaraan booda Oromiyaa keessaa diinni marsee keessaa baase keessatti gariin isaa arma dhufee gariin isaa Somaaleetti dabree ture. Eega Somaaleetti dabree deebi'ee carraa akkasitti deebi'ee of ijaaruun hin arganne ture jechuudha.
dirree sanatu qooda kennaa ture. Wiirtuu giddu galeessa qabsoo Oromooti. Uummati naannoo kanaa qooda ulfaataa olaanaa kaffalee sa'aa kanattiin bakka kanattiin geessan dhugaatti bu'aan keessan har'aa kan jira baga gammaddan isin. Egaa eebbifamtoota guyyaa kanaa isiniin warri har'aa hirkuu teessan kun qabsoo bilisummaa Oromoodhaa gaggabaabaatti wareegama ulfaataa san keessa dabartee har'a gurmuu isaanii ta'uudhaaf dhuftani. Yeroo kun yeroo murteessaadha. Yeroo wareegama barbaachisu waraanni bilisummaa Oromootiif qusannaa tokko malee kaffalu uummanni Oromootiif kan kun caalaa haala kana booda jiruudhaan biyya dhuunfachuu jalqabne guutumaa guutuutti Oromiyaa harka keenya deeffannu keessa jirra. Kanaaf jaallan ta'eessa irraa kanarraa fuutanii Oromiyaa guutuu akka isin dhuunfannaa waraana bilisummaa uummata Oromoodhaa akka isin Oromiyaa akka wala boontan abdii guddaa isinirraa qaba. Dhaabni biyya filannoo qabaachuudhaa hin danda'amaa jetta ijoolleen dandeesse warri guddina kudhanii shanitti balleessu ofiif balleessite harma geesse. Qabsoo kana keessatti rakkoolee hedduu jira. Rakkoolee hedduu kana obsaan irra aananiif murannoodhaan irra aananiif wareegama ulfaataa itti baasaniif bakka kana ga'ame jechuudha. Kanaaf Oromoo malee qabsoon bilisummaa Oromoo firan qabdu. Eeyyen qabsoo ofitti hirkannootiin harma geenne ammas ofitti amanuu qabna, ofitti abdachuu qabna. Waan dandeenyu maraan humna taanee as ba'uudhaan lammeessoo diinni halagaa ergate ta'ee akka dhibiittis dhufee Oromiyaa qabachuun qabu. Oromoon waraana bilisummaa Oromoo isaa jabeessuudhaan yeroon seenaa isa deebi'ee dhufee isa carraa guddaa ulfaataa qabu kanatti fayyadamuu qaba jechuudha Oromoon. Kanatti fayyadamuudhaaf ammoo waraanni bilisummaa Oromoo akkuma duratti jedhe wareegama akkas ulfaataa kana baasaa jira. Uummanni Oromootis awwaalee jira cufa duuchuudhaan waan qabu cufaan waraan kan bira dhaabbatee guyyaan nuti bilisummaa keenya gonfannu fagoo miti jechuudha. Jaallan qabsoo dhugaatti uummata Oromoo itti gammaduu qabdani. Jaallan rasaasa diina isaaniitirraa wareegama baasanii hiikkatanii ittiin hadhan. Arras jaallan kilaashiidhaan taankii hiikkatuudhaa deemu. Abdiirraa qabaa ittiin godhullee Oromiyaallee ni dhuunfatullee. Kanaaf qoodi keessan jabaan akkuma kaleessa baasaa ture uummati keenya biyya keessaa fi biyya alaatti waraan kan jabeessuun dirqama Oromummaa kan yerootii jechuudha. Kanaafuu egaa sirna bareedaa akkanaa kanaa fi humna agas jabduu gurmuu waraana bilisummaa Oromoodhaa har'a eebba kanaaf dhaqqabsiisan barsiisota moonaa leenjii osoo hin dadhabin osoo rakkoolee adda addaa keessa darbuudhaan humni kun wal bula ittiin dhufne kaan kaasanii kaan buusaatii wal qixxeessuudhaaf baatilii shanii guutuu dhamaanii itti dadhabanii harka isaanii buusanii guyyaa kanaan gahan maqaa waraana bilisummaa Oromootiif uummata Oromootiin galatoonfachuun barbaada. Akkasumas ummati naannoo kanaa injifanne galbii 27 ga'ee jira. Qabeenya isaa itti baasee ittis du'ee maatiis itti dhabamee har'aan ga'e. Haala har'aa kanaan ga'u keessattis ammoo da'oo ta'ee fi wayyaa irra qabee kunuunsee ofii dheebatee isaan obaasee armaan ga'e galatoonfachuu maqaa waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromootiin galatoomaan jedhaaniif. Kanatti aansuudhaan egaa
ganna kana keessa marsaa lamaatu marsaan lammaffaan kana amajjii tokko marsaa tokko kan kanaa jedhu tokkuma kana dirree kanaatti eebbifanne jechuudha. Eegasiis warreen eebbifaman barnoota adda addaa kennuudhaan ogummaalee waraana walii walitti hidhatu cufa kennuudhaan baatii 3-4 wal faana indoominaan hojjechiisuudhaan isa kaleessa dabre sadarkaa kanatti gahuudhaan akkasumas waan amma agartan kana humna hagan geessu guddoo tana ofitti fiduudhaan qindeessuudhaan logoffata mara cufaanuu osoo rakkoon tokko hin dhatin osoo rakkoon tokko waraana humnaa gangoo kana hin qindoomina bareedaa kanaan wareegama ulfaataatti baasuu halkanii guyyaan itti faacuudhaan qooda guddaa ulfaataa ummati keenya kaleessa kennaa ture har'as bakka kaleessaa sanatti moonaan kun moonaa wiirtuu guddaa qabsoo Oromooti. Har'as Oromiyaa maraaf akkanatti akkasiin qooda siidhaa kennitu boosisuu keessatti gaafatamaa moonaa leenjii Jaal Biqilaa Raggaasaa maqaa uummata Oromootii fi akkasumas waraana bilisummaa Oromootiin galata guddaa galaata. Dhuma irratti egaa qabsoo keessatti hojjette eeyyen sabaaf hojjette faarsisaa balleessitus itti adabantaa hojii boonsaa hojjechuun waan namni hojjetin hojjechuudhaan waan jaallan si dura turan hin hojjetin hojjettee agarsiisuun aadaa qabsoo. Yoo ammoo bakkuma kaleessaa sanatti namni si dura jiru sun biratti keessee hafte taate hin guddifne jechuudha qabsoo Oromoo. Qabsoo Oromoo eega qabsaan itti dhufe jaallan eebbifamtoota eega itti dhufte bakka itti dhufte sanarraa sadarkaa tokkotti duratti harkaafuu qabdaa malee bakkuma sanatti hin deemne yookaan gudda duubatti hin deemne qabsaatii jechuudha. Kanaaf bakka jirtu kanarraa kaaftee duratti tarkaanfachiisuudhaaf Jaal Biqilaan qooda inni kenne baay'ee ulfaataa fi guddaadha. Kanaafuu maqaa uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiin badhaasa akka ajaja olaanaatiitti qopheessineef uummati Oromoo kabajamoon jaalatamoon wiirtuu qabsoo Oromoodhaa ta'e Oromoodhaaf qooda guddaa kenne Oromoodhaaf qabsoo Oromoo akka hin banne ofitti fuudhee ganti 25 oli akka kanatti wal kennee Oromiyaa guutuu keessa waraanni bilisummaa Oromoo akka dhaqqabu kagoosite kan qooda guddaa Oromoo biratti qabsoo Oromoo keessatti qabu maqaa uummata naannoo kanaatiin badhaasa kana Jaal Biqilaadhaa akkanaa kennan akkanaa nuun kennaniif kabajaan gaafadhaa. Badhaasa kanas kan nuun kennu Aaduu Qamaleedha. Egaa warri hin beekin jirtan natti fakkaata. Warra qooda qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kennanii Kobloroof yoo kana egaa lubbuudhaan lubbuudha jedhanii boqotanii maqaa uummata Oromoo naannoo kanaatiin badhaasa kana akka Jaal Biqilaadhaa kennaniif kabajaan gaafadhaa naasi maddaa. Jaal Biqilaan badhaasa kana Aaduu Qamalee irraa fudhatta. Akka malee maqaa uummata Oromoo naannoo kanaatiin badhaasa kana akka jaala kanaan galatoomin jedhaan Aaduu Qamaleedhaan Aaduu Qamalee bakka teessuma isaanii sitti akka deebi'anitti akka nuyi simattan kabajaan isin qabadha.
Ulfaadhaa galatoomaa Finfinnee keessatti akka inni simatame qooda kenneef kanaaf jibbuu qabamu walii galatti si galchi cufa abdii guddaan qaba. Ayyaanu ta'anu jiraata. Wanta jibbuu gara beekmanii deemsaa. Gammachuu kan deebisaa fulaatan walikan namni waraanaa cufti gara sin marsi maamma jiga bakka deebisa wali dhaabatan kun sochee